Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App gaaffii namoota baay'ee kan ta'e Kain Masterii isa ka haaraa amma dhufe kanarratti haala kamiin intro achirra jiru kara intro barbaannetti deebifnee hojjechuu dandeenya. Kain Masteriin appiin isaa Telegramii rasinii kaamee jira, achirraa buufachuu dandeessu. Yeroo irra seennu akkanatti nuuf fida. Create kan nuti tuqnu video edit godhachuudhaaf mix ka jedhu ni jira, search ka jedhu ni jira. Feetan mix ka jedhu fayyadamtu, feetan immoo search irra tuquudhaan fayyadamtu. All ka jedhu mata duree qaba, marketing, corporate, education, waan adda addaa mata duree irraa qaba. Mata dureeleen kun hundinuu intro mataa ofii qabu. Intro 16 jira, 9 jira, akkasuma tokko jira. Intro kan isin irraa hojjechuu qabdan video 16 ta'e qofa. Fakkeenyaaf intro YouTube hojjechuu barbaadan taanaan achirraa barbaaduudhaan viidiyoon 16 introleen 16 hojjetaman baay'ee jiru. Fakkeenyaaf kanarra yeroo tuqu 16 jedha jala isaati. 16 ka ta'e kan isin fayyadamuu qabdan. Warreen akkasii kun gurguddaadha. Kunillee ammas 16 warra of jalaa qabu saayizii YouTubetiin jechuudha. Malee warra dhedheeraa iskiriinii guutuu miti. Sanaan booda erga intro barbaadan filattanii booda intro sana use ka jedhu jala isaa jira. Use sanarra tuquudhaan download isiniif godha waan inni of keessaa qabu 16 saayiziin isaa use ka jedhu yeroo tuqxan download isiniif godha. Sanaan booda bakka buufachuudha isin wanni isinirraa eegamu. Sanaan booda gara Kain Masterii isin geessa. Kanarra kana jijjiiruu feetu taanaan background barbaaddu taanaan logo jijjiiruu barbaaddu taanaan erra tuqxanii logo fiddanii galchuudha. Make tokko kabira download waliin agoon kunillee 16 kan YouTubeedhaaf ta'u jechuudha. 16 sakandii 9 introchi. Barreeffama akkasii kana bakka buusuudha. Use ka jedhu kanan tuqa. Use yeroon tuqe waan qabiyyee isaa hunda download naaf godha. Preparing the required assets isa barbaachisu guutu download naaf godha jechuudha. Download yeroo godhee ka'e eessa nu geessa? Gara Kain Masterii nu geessa. Akka nuti barreeffama sana bakka buufannuudhaaf jechuudha. Yookaan intro inni achirratti free dalagee jiru gara mataa keenyaatti gara kan keenyaatti akka nuti deebifannuuf carraa nu kennaa jechuudha. Already amma download godhee xumuree sana geessa gara Kain Masterii gara edit. Introchi kana fakkaata. Introchi jalqabarraa yeroo taphatu kana fakkaata. Background gurraacha kana bakka buusuu dandeenya. Garuu background bakka buusuurra jalqaba text warra mallattoo taatiin jiran jara kana tuquu hin qabnu effectidha. Mallattoo taatii warra jiru irra tuttuquudhaan jalqabarraa qabnee fakkeenyaaf barreeffamni jalqaba thank you for watching dha. Irra tuquudhaan edit ka jedhu tuqeen waan hin fedhe waan hin barbaade bakka buufadha. Welcome to my channel waan jedhu waan ta'e irratti habarreessu. Gara channelii kiyyaattan deebisaa jira yookaan immoo gara maqaa channelii kiyyaattan deebisuu barbaada. Intro kiyyan godhachuu barbaade waan ta'eef. Akkanatti bakka buuse ka jalqaba ka lammaffaan tartiibaan bakka buusa. Teekstiin lammaffaan ni jira. Mallattoo taatiin laayikiitu barreeffamee jira. Subscribein osoo dursee bareeda. Kanaafuu edit godhuudhaan isallee subscribe waan jedhu irratti katabadha. Welcome to my channel. Subscribe, like, share. Ittaanee like tahuu qaba. Like godhadha. Hagam fedhe nin guddisa, hagam fedhe nin xiqqeessa. Ka ittaanu teekstii ittaanu tuqeen isallee edit tuquudhaan barreeffama biraa bakka buusa. Subscribe, like bakka habuusu asitti waan hin fedhen barreessuu danda'a. Fedhu maqaa channelii kiyya. Welcome to my channel. Akkasuma yoo barbaade kanarra tuquudhaan jijjiiruun ni danda'a. Erran tuqa edit ka jedhu gubbaa jira. San tuqeen welcome to Abdul App waan ta'e habarreessu maqaa channelii kiyyaa waan hin barbaadeef jechuudha. Intro yeroo dalagdan maqaa channelii keessanii akkasuma logo osoo qabaate bareedaadha. Ka logo qabu yoo filattanii hojjettan baay'ee bareedaadha. Logo dhuma keessan fiddanii bakka buusuu qofa. Suuraa barbaachisa taanaan introchi suuraa dhumarra tuquudhaan jijjiirtu. Kun amma suuraa hin barbaachisu barreeffamuma qofa kan hin bakka buusaa jiru. Welcome to Abdul App. Subscribe, like, share. Kadhumaa shareidha. Sharein akkasumatti ta'u. Introchi kana fakkaata jechuudha amma. Asirratti wanni isinii galuu qabu wanni kun intro qofaafi miti. Namoonni movie hojjettan intro movieedha ta'uu jira.
fakkeenyaaf barreessaan ekelee daayireektariin ekelee waan akkasii fa'aa ittiin hojjechuudhaaf baay'ee isin gargaara. Kanaafuu intro qofarratti miti kan isin xiyyeeffachuu qabdan jechuudha. Akkasuma waan bakka bu'uu qabu qofa kan isin bakka buuftan tokkoffaa barreeffama bakka buuftu suuraa qabaannaan intro suuraa bakka buuftu sirba bakka buusuu barbaannaan yookaan sagalee adda addaa bakka buusuu barbaannaan laayina sagalee irra deemuudhaan sanallee bakka buuftu jechuudha. Effektii jara kana garuu tuquu hin qabdan. Teekistii, imeejii, viidiyoodhaan ala tuqxanii bakka buusuu hin qabdan. San tuqxan taanaan introchi ni bada. Sirba bakka buusuu barbaaddu taanaan sirbicha irra tuqxu feetan diileetii gootanii fidduu feetan immoo riippileesii tuquudhaan gara sirbaa isin geessa sirba fiddanii bakka buuftu. Feetan diileetii gootu sagalee jala balleessitanii seevii godhachuu dandeessu booda sagalee keessan itti galchuudha saatii barbaaddan. Baakgiraawundii jijjiiruu barbaaddu taanaan garuu baakgiraawundii irra tuqxanii baakgiraawundii itti jijjiirtu. Garuu inni nuuf kennitu irra caalaadha. Maaliif maachii waliin ta'a irra caalaatti inni jalqaba nuuf kenne jechuudha. Otoo sanuma tahee baay'ee bareedaadha. Isuma jalqaba inni nuu kenne. Garuu itti jijjiirree bareedaa argannaan garuu jijjiiruu ni dandeenya waa tokko rakkina hin qabu. Kanaafuu jijjiirtanii bareedaa taanaan baakgiraawundii adda addaa itti jijjiiruudhaan sarara jalqabaati baakgiraawundiin hundee introchi irratti dalagamaa jiru jechuudha. Garuu yeroo kalara isaa jijjiirtan wanni hundi ni jijjiirama. Kanaafuu gurraachi inni jalqaba nuuf kenne irra caalaatti wayyaadha jechuudha. Yookaan adii yoo nuuf kenne adiidhuma sanaa itti fufu yookaan immoo jijjiirree ilaaluunis ni danda'ama. Garuu maachiidhaan hojjetama yeroo baay'ee introon. An kana fakkeenyaafan isinii hojjedhe intro baay'ee jira. Kan suuraa barbaadu jira. Kan viidiyoo barbaadu jira. San keessaa ilaallattanii isin intro bareedaa hojjechuu akkasuma yeroo viidiyoo hojjettan barreeffama adda addaatiif hin barbaaddu taanaan keessaa fayyadamtanii bakka sana murtanii itti galchuu sagalee irraa balleessuudhaan sagalee addaa itti galchitanii sirriitti fayyadamuu dandeessu. Kan isin dagachuu hin qabne garuu barreeffama bakka buusuudhaaf teekistii ka jedhu tuquu qabdu. Mallattoo taataatiin ka jiru. Barreeffamni isaayyuu achirra jira sanuma bakka tuqxanii edit gootu bakka dhufee isinii bubu'aa jechuudha. Maqaa chaanaalii keessanii waan feetan dhimma feetan irratti barreessitu achumarra tuqa. Sanaan booda erga xumurtanii booda erga waa hundayyuu bakka bubuuftanii booda save gochuudha. Xiyya gubbaa jiru tuqxanii kwaalitii isaa gubbaarraa jijjiiruudhaan feetan 4Kdhaan kwaalitii guddaa jechuudha. Haala salphaa taheen qulqullina barbaadanirra kaawwattanii save as a video jechuudhaan save godhattu jechuudha. Barnoota viidiyoo editingii haga ammaatti kutaa 12 ilaallee jirra. Viidiyoo kana waliin kutaa 13ffaadha. Chaanaalii kiyya jala seentanii hoomiidhuma jala barnoota viidiyoo editingii jedhee jira mata duree qaba. Akkaataa itti fayyadama kaayin maastarii barnoota viidiyoo editingii kana jalaa sirriitti argachuu dandeessu kutaa tokkorraa jalqabbii irraa qabee haga kutaa 12tti sirriitti ilaallee jirra. Akkasuma baakgiraawundii viidiyoo salphaatti jijjiiruudha osoo giriin iskiriinii nun barbaachisin viidiyoon jedhus baay'ee tachi jala jira achirraa daawwachuu dandeessu namoonni kanaan dura argattanii hin daawwanne. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.